Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota HMI YouTube hundi keessanuu baga nagaa jiratan isiniin jira jechaadha. Guyyaa har'aa jechaadha. Keessummaa ajaa'ibaa tokko jechaadha qabadee isiniif dhufee jira. Artistii keenya jechaadha kabajamaa fi jaalatamaa waggaa dheeraadhaaf toora miidiyaa irra dhabamee ture jechaadha. Barbaadee qabee gurra lamaan isaa qabee jechaadha isiniif fidee jira jechaadha. Artistiin kun kami jettanii nagaafachuu ni dandeessu jechaadha. Artistiin kun amma qabee balbala kiyya irra geessee jira jechaadha. Mana kiyyatti gallee eenyu inni kan jedhu jechaadha kan wajjin laallu jechaadha. Jalqaba irratti jechaadha eddoma kana taa'ee jechaadha. Weelluu isaa keessaa muraasa isin dhageessa jechaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota HMI YouTube mee weellee isaatii fi sagalee isaa erga dhageettaniin booda karaa toora koomentiitiin weellisaan kun eenyuun akka ta'e akka naa himtan garanumaan isin gaafadha jechaadha. Isi beeka deebii nu deebisaa isin hin jenne. Baay'eellee isin dhageessu kana caalaa jechuudha. Kana caalaa baay'eellee isin dhageessu. Soorii Oromoota dhugaa aanan loonii jedha jechaadha. Weellisaan kun haatantamaan osoo ani gara mana kiyyaatti isin geessee maqaa